Kun immoo ijoollee baduuf karoora baafattanii jirtan. Jalqabu marra nama simballeessaa badii alaanii hojjatte irra caala maallaqa argatta siin jedhe yoo jiraate bilookii ofirraa godhi. Namichi sun nama si balleessuuf ka'e malee nama si toluuf guddina kee barbaaduu mitiin. Alaanii yoo baddeeti bakka badeen hojjedha akkuma jedhama san baddeeti. Sanoo siin jedhuu maallaqa ittiin argattu ijoolleen immoo jijjiiramne jiru siin jechaan jiru beek harki caalan parsantii 100 keessaa 90 karraa ta'ee burjaaja'ee waa fuudhu dhabee ala sanitti burjaaja'u jecha. Maaliif beektaa? Akka hiriyaa taata yoo ala baatu waciitu jira waan uffattutu jira mana kiraa mana jaazaa akka kaffalatu si'i. Akka hiriyoota keetti taata koonsartii garaagaraattu jira siin jedhama. Uffata hodhisiifattaa katakkaa kabajattee hin beekne barzdeeyi maalishoo siin jedhuu kireets irratti godhu waan kana fidanii tooyi akka isaanitti taataa jateefuu uffata hojjechiistuu waciitu jira sansan kabajattaa sa'aatiidhaan ayyaana kamirrattuu uffata wal fakkaataa hiriyoota kee faana hojjetattaa ati waan dhufteef dagatte jecha warri kee lafa sitti gurguree yookiin loowwan sitti gurguree yookiin atuu birrii liqeeffattee dhuftee bar rakkina kaleessaa san dagatte karoorfattee waan baatisan irraanfattee haalaas burjaajoftee raatuuf jecha kan kana si barsiisu jalqaba akkatii mana maadaamitti ciniinnattee kalliiwwan lirree taatee barsirnaaniin hojjettamiti dubartoota jajjabduu hedduun jiru bar ka alaan badaniitoo maallaqa iqifii argatanii warratti mana ijaaranii ofii isaaniitii reerree mana ijaaratanii mataa gadi qabatanii bakka galanii kan hin ba'in hedduutu jiraan garuu parsantii keessaa 90 ijoollee burjaajaantu caala jecha. Takkitti kasi baaste sus asitti argisiiste ati mana maadaamii yoo galtuu hojjedhu sin godhu akka ala keessatti faffaan dalaltu sanis argite torban lamas ta'u ji'as ta'u hojjettee baataa ka hojjettee fidde san immoo mana jaazaa ta'e kaffalattaa waan mataa irraa ta'e baballeessitaa san booda immoo gaafa maallaqa immoo si of harkaa dhabde immoo sin jaalatan hiriyoonni ammas mana maadaamii takka galtaa hin baata jechaadha. Warra keetii otoo waan godhiin ofii keetii otoo waan godhiin umuriin kee deemee waggaa meeqa guutu otoo maallaqa takka hin qabatin asuma biyyuma dhufte kanatti hafta jecha. Maaliif galuu hin dandeessu ishee midhagaa ijoolleessi booda dhufa warra isaaniitti mana ijaaranii ofii bakka godhatanii lamaa sadi deddeebi'anii galan akkasuma jirta maaliif maan qabdu warra keen jijjiir achii warri keen talan biyyaa qabiyyaa alaatii qaba jedhu garuu waashii coraashii takkan argan jecha. Akkasitti burjaajuftee raata'uu yoo hin barbaadin luka kee fuudhin. Minaan maadaamii nyaachaa waashii sii bittee niqachaa. Haga dandeesse hirriba kee rafaa jabaattee hojjattee dhimma dhufteef san xumurachuu galmaan ga'achuudha malee burjaajoftee raatofte humni darbabar humni dhumaa. Maadaamiin amma dubartii umurii ishii 30 olii hin xalabattu maaliif dubartii bakka dikki jettee paawarii kan qabdu ka humna qabdu barbaadde jecha ati humna teessan iyyuu fixatte amma maadaaminuu sana mara sin xalabattu jaartidha siin jetti humni hin darbaa miidhaginni hin darbaa yeroon hin darbaa. Sa'aatii sii galetti darbe taanan bakka bade of jalaa badde ati. Ani duratti nama dhabuus na gaddisiisaa beeki. Amma garuu yeroon dhabe sanitti utuu fayyadamee hin jedha bakka. Yeroo hin dhabin. Waaqan siin jedha. Yeroo keessan hin dhabina nama dhabdu bar nama amalaan deeffattaa ni araarfattaa. Waa meeqa jira bar nama deeffachuu hin dandeessa. Yeroo akkamiin deebista? Humna ta'e ho'ituu akkamiin deebista? Dulluma akkamitti achuuf irraa dhiibbee dargaggummaatti of deebista hin danda'amu. Itti yaadi badii kasiin jedheetoo yaada sii kennu jiraannan bilookii adabadhuuti maallaqa ta'e ji'aan argattu mana maadaamiti ergadhu akkaawuntii keetirratti. Okay? San booda firiidhaan hojjetachuu barbaadde yoo ta'e itti yaaddee deebitee dhuftaa allaqa. Mee viidiyoo kana ilaallu viidiyoo kana waliin ilaallaa si booda hin tanaffasna. Wallahi waan ofii kiyyaa beeku waan dhugaa. Mucattiin tokkoffaa talabaa baafne jennee si shawwanne malee Oromoon akka dhiifamu nu gootan mucattii talabaa hin baafne takka jedha. Lammaffaa irratti birrii qarshii 7,000 fi wayii qarshii isitti ba'e suni qarshii achii baafne birrii maama bayaan ergisan keessa birrii nuti nyaanne birrii maama bayaan san keessa birrii 70 qofa mushawwara kafalle aga biishaa mucaa Oromoo biratti mucaa san biratti aga biishaa itti buufne birrii 5,000 san achi sanuuyyu mucaa irraa kafale birrii 7,000 sani akkaawunti kenna irratti nu galchee mucaan san booda achirraa qeerroon 2,000 fiddenne mushawwara aga jidda. Ka walii galaan immoo namicha qeerroo waliin beeku waan ta'eef dhaqiitii wayita qeerroo bira buutee itti riyaala 2,000 irraa fuudhi 1,000 akka nuuf fidi jennee 2,000 irraa fuudhee qeerroo biraa 1,000
zambilin billahi qeerroon haga namtichi dhaqee balbala isaa afoo gadi gabbuusu kana bilbila namtichaan qabu. Maaliif Jarisi nama dhaggeeffattan kuni matoo hayaa Saudiiti. Maafiyoota gaafa sanas dubbachaa turani. Diraamaan Oromoon dhumu paartiidhaan gana itti fufaa akka diraamaa hirkootti suspension gochuu didan malee as keessatti xiqqoosi wanti naan liqinfamne isa shawwadaa isa diraamaa sin hojjettanii barreera. Mijii wajjinis walii galtee akka qabdan kan qeerroo suni qeerroon asaasaa gocha akkanaa godha jedhee yookaan keessatti hirmaata jedheen keessi koo baay'ee gannaa liqimsuu didee garuu immoo diraamaan akka jiru hubanneerra. Diraamaa akkasii gaafa hojjettan taatota jajjaboo muuxannoo qaban itti makaa malee fireeshii taatanii sin hirkaata balaashee. Maaliif diraamaa ta'uunsaa beekamaa 70,000 gaafa kaatan sin jalaa tabalaashee fiilmiin sun sin jalaa badee jechuudha adeemsisa. Riyaala 70,000 jechuun birrii Itoophiyaa miliyoona 3-4 waan akkanaati birrii guddaa akkanarraan kaa'amu sila. Amma micayyooni diraamaan sun dalaguu dinnaan amma immoo akkaawuntii xaxamee minaamin jedhamee birriin deengadda giiftii naa kenname sun bakka inni bu'een dhabee jedhamee immoo diraamaan biraa dhufaara. Diraamicha sanarrattis walitti deebinaa. Anyways, Oromoon ilma mu'aa dhaabbatu. Mucaa quuftuu jedhamtu sanas hojii galchaa. Hojii galuudhaaf iqaamaan dirqama miti. Ijoolleen keenya baay'een jira iqaamaa malee hojjetaa jiru. Mucaanis bakka amma famma seeraa Oromoon hundinaa wajjin jira jettee maqaa makiifaa maqaa maaliifaa dhooftee nu jarrarraan baradhee jarree haadha kootii abbaa kootii jettee asirraa ciqiidhaaf nisii baay'isaarti. Amaddiin aggaaroo ti wajjiniin dipaartimentii isaan baratan fiildii isaan baratan wal fakkaataan itti fakkaataa tokkuma ta'aa jiranii yookaan jara lamaan kana wal fuusisaa. Kana booda hojii hojjetanis waan hojii galanis waan hojii hojjetan wayiin fakkaatanii utuma 5,000 kaffaltanii fi kaffalamaaf ta'eeyyuu hojii kana waan jibbisiisan fakkaata. Nummoo warra utuu hojjechuu danda'u asirraa gargaarsa funaanu kana marfeessina. Wallahi kittibaata kenninaaf illam injiru waan akkana bakka walitti maadeemuu danda'u qabna. Bazza በጣም በዛ እንዴ